Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota mul'ataa tuubii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha akkam jirtu nagaa keessanii ani jira galata waaqayyo isinillee baga naaf jiraattan isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota koo warri mana kanaaf haarawwataa saskiraab laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha laayikiin keessanii jajjabeenya kiyya naaf ta'a waan ta'eef isiniin jedha. Inna viidiyoo qabadhee dhufee viidiyoon kunillee furmaatee miskiina jechuudha akkatti itti taphachaa jirti dubartootaa fi dhiirri jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi dubartiin illee gisee amma garaa walitti jabaatte baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Furmaatee haalli ishiin keessa jirtu waan asirratti jechuudha. Dhugaa rabbi waan baay'ee garaa na nyaatte keessa viidiyoo wayii ilaaleen ture jechuudha. Garaara hin qaba garuu garaan kan qabu kun waan daa'imti tiyya garaatti waan harkaa taate yoo waan ta'e itti gaafatamtanii jettee dubbattee jirti jechuudha. Ani naman garaara qabu. Jettee yoo ishiin dubbattu dhugaa rabbi baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Nama garaara qabu akkatti dhukkaamsanii harka ishii duubatti hidhanii nama lama ta'anii dubartii lama ta'anii dhiirri bira taa'ee akkas godhaa akkana godhaa jedhuun dhugaa rabbi gara jabeenya akkanaan agarreanii dhugaa eenyumtuu kan kophaa alate hin jiru obboleetta wajjin alate obboleessa wajjin alate namni garaara qabu dubartiin garaa baattee beektu akkatti garaallee hin cakkanti natti fakkaanne garuu furmaateen garaadhaan hin qabaa. Daa'imti garaatti waa taatee itti gaafatamtan jettee yoo ishiin dubbattu jechuudha. Akkamitti akkatti eeggisuma duraatillee garaa yoo itti jabaatanii garuu ishiin garaadha hin qaba jettee dubbatte kana garaa laafanii natti fakkaate malee akkatti itti cakkananii akkana ishii godhuu hin danda'an jechuudha. Dubartoota lama ta'anii dhiira jedhanii jechuudha. Dhugaa dubartoonni illee garaatti jabaattu dhiirri maaliif garaatti jabaata? Dhugaa naaf hin galle jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Mee viidiyoo gabaabduu takka muuree fidee jira. Daawwannee walitti deebina waan abbaan mana furmaatee jedhu jechuudha. Baay'ee waan nama gaddisiisu dhugaa rabbii jechuudha. Mee daawwannee walitti deebina. Hedduu sammuun naa dooddee firii jaalala. Ani garaa hin qaba. Gaafaaniifiin ani ilmoon tun waa takka nagara taatee ani miidhan ilmooti gatanii nagaraa qabu irratti kana takkaa samii seentan takkaa jechiisamu waliin yoon du'e carraa keessanii akka furmaateen dhaamsa keessatti. Sana jechuun hin qabdu. Kunoo akkana jedhee jira abbaan manaa ishee garaara qabdi jedhee dubbatee jira. Namni aguma barbaadallee hoo ta'u namni dhalee beeku namni obboleettii qabu namni obboleessa qabu namni namummaa isaatiif jechuudha nama ta'ee kan garaa akkatti walitti jabaatu hin beeku dhugaa rabbii jechuudha. Dubartii garaadhaa qabdu ishiinis dubartiidha kan akkatti qixaaxaa jirtu tuni maali gara jabeenya akkanaa jechuudha. Odushumtuu badduu aga barbaaddee taate badduu natti fakkaanne garuu maaliif abbaa manaa kiyya heerumtaadha inaaffadha malee. Wannoo mootii jechuudha kuni waa balleessiteet illee mootii furmaatanii miskiina ilmoo isaa guddisaa jirti ilmoo ishii guddisaa jirti ishiin darbitee biraa deemtee kan amma furmaatee qixaaxaa jirtu tun darbitee biraa deemtee ishiin qabdee guddisaa jirti dhugaa rabbii waan baay'ee nama gaddisiisu wanni furmaata irratti hojjechamaa jiru. Innaa waaqayyo furmaata siif haa laatu jedhaa du'aa godhaa fi isiniin jedhaa haga ammaa bootaan ishiin itti dhamtee jirtu boota isaan itti awwaalanii jiran hin beekamne dhabnee jirra jedhanii jiranii du'aa godhaa fi isiniin jedhaa turtii gaarii.